Akkam jirtu barattoota kun Koorantuu Beedhaa. Akkuma waadaa isiniif gallee turre har'a viidiyoo isa jalqabaa Ikoonomiksii kutaa 9ffaa yuunitii 1 isiniif qabannee dhufneerra. Yoo nu gargaaruudhaaf feetan laayik gochuutiin akkasumas sabskiraayib gochuudhaan fi hiriyoota keessaniif sheer gochuutiin nu gargaaruu dandeessu. Kallattiin gara viidiyoo keenyaatti darbu. Amma Ikoonomiksii kutaa 9ffaa yuunitii 1 Introduction Economics kan jedhu kana paartii lamaan isiniif dhiyeessee amma paartii 1 isaa ilaalaa jechuudha. Erga viidiyoo kana ilaaltanii fixxanii egaa wantoota kana ja'an sirriitti hubachuu qabdu. Inni jalqabaa Ikoonomiksii jechuun maal jechuudha? Lammaffaa irratti Efficient Allocation jechuun maal jechuudha? Sadaffaa Nature of Economics, afuraffaa Scarcity, 5 Micro Economics fi Macro Economics. Warreen kana adda baastanii sirriitti beekuu qabdu. Meaning of Economics. Economics jechuun maal jechuudha? Ituu define gochuun dura mee amma fakkeenyaa fi definitionii gaafa jennu maal jechuudha? Akkas jechuun amma fakkeenyaaf gaafa fiiziksii barsiisaan kilaasii keessan barsiisaan fiiziksii galeeraa jennu. So maal gas gootu suni barsiisaan kuni yookaan waa'ee giraafitii barsiisaa yookaan waa'ee foorsii nu barsiisaa jettanii yaaddu. Gaafa Ikoonomiksii ta'u akkamidha jedhu ilaallu. Ikoonomiksii keessatti Ikoonomiksii kaayyoon isaanii guddaa wantoota faallaa ta'an lama walitti fidudha. Maalidhaa? Dhalli namaa fedhisaa daanga'aa miti, unlimitedidha. Garuu riisorsii nuti qabnu limitedidha. Innis maqaan isaa scarce jedhama. Sadiitti booddee ni ilaalla garuu warreen kana lamaan walitti fiduudhaafidha kan hojjetu Ikoonomiksiin. So Ikoonomiksii kana definition isaa gaafa ilaallu jecha Giriikii oikonomiyaa kan jedhurraa dhufee hiiksaas management of family kan jedhu hooggansa maatii yookaan management of family or household kan jennu kanadha jechuudha. Ikoonomiksii akkasiin jecha kanarraa kan dhufe yommuu ta'u, Ikoonomiksiin amma yuunaatti fiildii baay'ee guddachaa jirudha. Sababa kanatti iyyuu complete definition isaa hin kennamneef jechuun amma yuunaatti definitionii isa guutummaa guutuutti isa ibsu hin jiru. Maaliif fiildiin isaa amma reefudha kan inni babal'achaa dhufe. So Ikoonomistoonni maal jedhanii kaanii definitionii isaanii wantoota sadii irratti hundaa'anii kaan. Ammayyuu guutummaa guutuutti definitionii Ikoonomiksii ta'uu hin danda'u garuu wantoota sadii irratti hundaa'anii kaan. Isaanis jechuun wealth definitionii, welfare definitionii fi scarcity irratti hundaa'uudhaan wantoota kana sadan irratti hundaa'uudhaan definitionii Ikoonomiksii akka armaan gadii kanatti kaan. Maal jedhanii Economics is a branch of social science that studies the efficient allocation of scarce resources so as to attain the maximum fulfillment of human needs jedhanii kaan. Maal jechuudha? Ikoonomiksiin damee saayinsii hawaasaa ta'ee fedhii dhala namaa amma danda'ametti guutuudhaaf kan hojjetudha. Maal gochuutiin riisoorsii scarce kan jennu scarcii kana scarce jechuun warreen akka lafaa amma fakkeenyaaf bara durii gaafa fudhannee ilaallu laftis bal'aa sababa ta'eef namnis baay'inni isaa xinnoo sababa ta'eef namni tokko lafa hedduu qabatee ture. Amma garuu baay'ina namaa irraa kan ka'e xixinnaachaa dhufe. So lafti maal jechuudha? Scarceedha, wanta dhumudha, limitedidha. Scarce kan jedhu kutaa 9ffaa kana keessatti of dandee bal'inaan waan isa jiruuf achitti iyyuu ilaaluu hin dandeenye garuu ammaaf scarce jechuun wanta limitedii ta'e. Wanta uumamaan argamu ta'e limitedii kan ta'edha jechuudha. So wanta kana haala gahaa ta'een raabsuu dandeenya taanaan haala gahaa ta'een allocate gochuu dandeenya taanaan allocate jechuun by the way asirratti raabsuu jechuudha. So haala gahaa ta'een raabsuudha hojiinsa. Saayinsiin waa'ee kanaa qo'atu maal jechuudha? Ikoonomiksii. Irras ni deebi'uudhaaf fedhii dhala namaa amma danda'ametti guutuudhaaf bifa gahaa ta'een scarce resource warreen ta'an raabsuudha hojiin Ikoonomiksii jechuudha. So karaa kan biraa immoo Ikoonomiksiin akka science of choice'itti ilaalama. Science of choice gaafa jennu saayinsii filannoo. Maaliif akkas jedhame? Economics studies how people choose to use scarce or limited products resources to produce various commodities. Amma fakkeenyaaf barrii sibiilarraa hojjetame tokko gaafa fudhannu namni sana oomishee gooldii fayyadamuu danda'a garuu ayiranii fayyadama. Maaliifidha kuni? Gooldiin baay'inaan hin argamu. Scarcii sana keessaatiyyuu warruma limitedii ta'an sana keessaatiyyuu choose gaafa goonu jechuudha. So Ikoonomiksiin karaa kanas science of choice jedhamee beekama jechuudha. Ikoonomiksiin karaa lama define goonee ilaalleerra jechuudha. Inni kan biraan
definition gubbaa irratti hundaa'uudhaan wantoota kana afran kaa'uu dandeenya jechuudha. Conclude goonee kaa'uu dandeenya. Economics studies about scarce resource. Scarce resource jechuun maal akka ta'e ilaalleerra. Economics waa'ee maalii qo'ata jechuudha? Scarce resource ni qo'ata jechuudha. Lammaffaa irratti immoo it studies about allocation of resource. Raabsaa wantootaa ni qo'ata jechuudha. Maaltu economics kan jennu jechuudha. Sadaffaa irratti allocation of resources should be efficient. Salamaan jennirraa bifa gahaa ta'een raabsamuu qaba. Raabsuudha miti kaayyoon isaas iyyuu economicsii kanadha jechuudha. Inni afuraffaa irratti human needs are unlimited. Fedhiin dhala namaa daangaa miti jechuudha. Okay. Mata dureen baay'ee barbaachisaa kan itti aansee jiru objective of economics. Kana jechuun kaayyoo economicsii. Maalidha kaayyoon economicsii kan jedhu? Akkuma kana gubbaatti ilaalle the objective of economics is to study how to satisfy the unlimited human needs up to the maximum possible degree through allocating the scarce resource efficiently. Fedhiin dhala namaa daangaa miti jenneerra. So amma danda'ametti amma digirii danda'ametti iskeersii warreen ta'an fedhii dhala namaa guutuudhaaf amma danda'ametti raabsuu kanadha jechuudha. Maaloon kaayyoon economics jechuudha. Kaayyoon isaa kanadha jechuudha. Inni kan biraan nature of economics kan jennu. Nature of economics keessatti wanti nuti baruu qabnu jechi ijoo lack of uniformity. Uniformity hin qabu. Maaliif beektu economicsii namoonni sila dubbanneerra fiildii babal'achaa jirudha jenneerra. Complete definition hin qabu jenneerra. Amma immoo lack of uniformity waliin fakkaatu. Namoonni adda addaa view adda addaa qabuu fi maaloo kanaaf economicsii kanaaf tokko economicsii akka saayinsiitti yaadu tokko immoo akka aartiitti yaadu. Kana jechuun maal jechuu akka ta'e tokko ni ilaala. Economicsii akka saayinsiitti gaafa jedhu maal jechuudha? Saayinsii jechuun maal jechuudha isa jedhudha. Economics as a science. Science produces a systematic and organized body of knowledge that links causes and effects. Saayinsii kan jennu wanti tokko kan hojjetu wantichi systematically dha taana. Akkasumas immoo yeroo hundumaa saayinsii kan jennu cause fi effect qaba. Sababaaf bu'aa qaba jechuudha. So maaltu kana economics hojii walitti fidee jennee gaafa ilaallu in economics, several factors are systematically collected, classified, analyzed, and interpreted to make prediction about the future. Waa'ee gara fuulduraatti ta'u tilmaamuudhaaf economicsii keessatti gaafa economicsii tokko keessatti daataa funaannannu classify gaafa goonu analyze gaafa goonu interpret gaafa goonu maalii jechuudha systematically wanti tokko immoo systematically fayyadamnee hojjenne taanaan maal jechuudha wantichi saayinsiidha jechuudha. Sababa kanatti namoonni tokko economicsiin saayinsii jedhanii kan isaan yaadanii jechuudha. Inni kan biraa economicsii akka aartiitti. Ituu kana hin ilaalin dura maal jechuudha aartii jechuun immoo kan jedhu ilaala. One of the important definition of art is a technique or a way of doing or achieving something. Gaafa waa tokko hojjennu maal fayyadamu jechuudha kun immoo teeknikii fayyadamu jechuudha. Aartii kan jennu gaafa waa tokko hojjennu teeknika mataa keenya fayyadamna taanaan aartii jedhamee beekama. Maaltu walitti fidee kan immoo when dealing with problems such as unemployment, poverty, inflation, economics provide principles and methods through which these problems can be solved. Economics keessatti rakkoolee gurguddoo warreen jedhamani hojii dhabdummaadha tokko unemployment kan jennu poverty kan jennu hiyyummaa inflation kan jennu qaala'insa gabaa yookaan qaala'insa jireenyaa jechuudha warreen kana sadanii. So economics keessatti warreen kana solve gochuudhaaf economistoonni maal godhu teeknika fayyadamu. So teeknika fayyadamne jechuun immoo maal jechuudha karaa kan biraa economics aartiidha jechuudha. Kanaaf economics aartiidha kan jedhamu. So amma maal ilaalle kan jechuudha economics definition isaa ilaalleerra nature of economics ilaalleerra akka inni lack uniformity qabu akka inni waliin fakkaanne deebinee economics akka saayinsiitti economics akka aartiitti ilaalleerra jechuudha. Inni kan biraa scope of economics kan jedhu. Scope of economics kana ituu keessa galiin diteelii mata dureen isaa jechuun maal jechuu akka ta'e ilaalu. Amma fakkeenyaaf barataa kutaa 5 tokko dhaqnee economics jechuun maal jechuudha? Nature economics maalidha jenneetu gaafanneeti mucaa sana scope isaatii ala. Kana jechuudha scope jechuunis bakka akka kanadha jechuudha akka fakkeenyaaf jechuudha. So scope of economics jalatti kan ilaallu branch of economics dha. Branch of economics baay'eetu jira. Akkuma isinitti hime fiildiin isaa baay'ee gurguddachaa waan jiruuf amma baay'eedha jechuudha economics jalatti. Garuu meejarii warreen ta'an there are two major branches of economics, namely microeconomics fi macroeconomics.
Maayikiroo fi maakirootti qoodamaa jechuudha. Meejor biraanchiin isaa maayikiroo fi maakiroo. Warreen hafan kan biraan immoo asirratti ramadamu. Isaan baay'eedha. Kitaaba keessan irra jiru garuu warreen baay'ee barbaachisoo ta'an maayikiroo ikoonomiksii fi maakiroo ikoonomiksiidha. So maayikiroo ikoonomiksii jechuun maal jechuudha? Isa jedhu gaafa ilaallu maayikiroo ikoonomiks is the study of individual decision making units of an economy like individual households and the business firms. Maayikiroo ikoonomiksiin yeroo hundumaa individual ammas fakkeenya tokko isinii fudhadha. Amma fakkeenyaaf namni tokko gatiin dinnichaa manadha. Gatiin dinnichaa manadha. Gatiin timaatimii manadha jedhee gaafa haasa'u maayikiroo ikoonomiksiidha jechuudha. Maaliifii kan qofaatti adda baasee haasaa karaa jechuudha. Amma immoo namni kan biraan immoo gatiin kuduraa fi fuduraa Oromiyaa keessatti ammanadha. Iddoo biraatti akkasidha jedhee gaafa haasa'u immoo maakiroodha. Maaliif akka waliigalaatti maakiroo jechuun akka waliigalaatti asii hool isa jennu jechuudha. Maayikiroo kan gaafa jennu garuu indiviijuwaalidha. So jechoota nuti qabachuu qabnu maayikiroo ikoonomiksii yeroo hundumaa paartikulaarlii fi indiviijuwaalii qofaatti wanta adda ba'edha jechuudha. Maayikiroo ikoonomiksiin kana gabatee keessatti sirriitti taa'ee jira. Isa sirriitti ni ilaalla garuu maakiroo ikoonomiksii keessatti immoo wanta nuti qo'achuu qabnu akka waliigalaatti asii hool. Akkasumas immoo agirigeet jechuun maal jechuu akka ta'e ilaaluu qabna. Agirigeet jechuun ida'ama waliigalaa jechuudha. Waliigala gaafatu yeroo hundumaa maakiroo ikoonomikiidha. Maayikiroo ikoonomikii kan jennu immoo indiviijuwaalii yoo ta'udha jechuudha. So gabateetiin samaraayiz goonee haa ilaallu. Maayikiroo ikoonomiksii jalatti maayikiroo ikoonomiks studies individual economic unit in an economy. Individual jennee yeroo hundumaa maayikiroo ikoonomikii kan jennu jechoota lama qabachuu qabna jennee individualii fi paartikulaarii kan jennu jechuudha. So inni kan biraan immoo maayikiroo ikoonomikii gaafa ilaallu as deebinee immoo studies an economy as a whole and it is aggregate maal sila dubbanneerra jechuudha. Maal jechuudha akka waliigalaatti akkasumas immoo ida'ama waliigalaatiin kan wal qabatu. Fakkeenya isaa dhumarra jira isaanii ni ilaalla. Lammaffaa deals with income price output etc. Kuni kan tokko bicha amma fakkeenya gaafa ilaallu price of take qofaatti price kan wanta tokko qofaatti gaafatu maayikiroo. Garuu maakiroo keessatti naashinaal income akka waliigalaatti yookaan kan biyyaa ta'uu danda'a yookaan kan naannoo ta'uu danda'a. Jeneraalii taanaan maakiroo jalatti ramadama. Garuu immoo kan qofaatti kan xaafii qofaatti kan oreejii qofaatti akkasiin jira taanaan immoo maayikiroo ikoonomii jalatti ramadama jechuudha. Inni sadaffaan it is central problem is price determination in the allocation of resource. Kun immoo rakkoonni irratti hojjetu, rakkoonni irratti giddu galeeffatee hojjetu wanta tokko amma fakkeenyaaf gatii dinnichaa baasu akkasumas immoo raabsaasaa kan dinnichaa qofaa kanarratti kan xiyyeeffatu taanaan maayikiroo ikoonomiksii jedhama. Maakiroo ikoonomiksii jalatti immoo central problem isaa maalidha? It is determination of level of income and employment. Akka waliigalaatti GDP wanta jedhamu jira. Akka waliigalaatti inkaamii argamu ta'uu danda'a tokko. Lammaffaan immoo gatii waliigalaa employmentiidhaaf kaffalamu. Employment jechuun hojjettootaaf gatii waliigalaa kaffalamu. Waliigala sala jennee irra jira agirigeet kan jennu jechuudha. So kunis maal jalatti ramadama? Maakiroo ikoonomikii jalatti ramadama jechuudha. Afuraffaa it is main tools are demand and supply of particular commodities and factor. Kanaafidha sila kananii paartikulaarii ishee jettu kana qabadhaa isinii jedhe. Asirratti garaagarummaa isaa ilaalaatu definiishaa kenna keenya jechuudha. Asitti aggregate demand and aggregate supply jedha. Asitti immoo particular commodities jedha. Main tooliin isaa demand and supply. Amma fakkeenyaaf naannoo tokkotti namoota jiraattota 5tu jira yoo ta'e daabboo 10tu jira yoo ta'e daabboo 5 lafatti hafee jechuudha. Akka kun hin taaneef kan qo'atu maayikiroo ikoonomikii. Kuni akka naannoo tokkottidha jechuun akka paartikulaariidha inni kun paartikulaar koomiditii. Inni maakiroo ikoonomikiin kun garuu akka waliigalaatti asii hool akka waliigalaatti sappilaayii jiruu fi diimaandii jiru barbaachisummaa jiruu fi wanta oomishamaa jiru jechuudha. So kanadha jechuudha maayikiroo fi maakiroo kan jennu. Shanaffaa irratti it helps to solve the central problems of what, how or and for whom to produce. Kun maal irratti hojjeta? Maal akka oomishu akkamittiin akka oomishuu fi akkasumas immoo eenyuuf akka oomishu irratti xiyyeeffate hojjeta. Maaltu maayikiroo ikoonomiksiin? Maakiroo ikoonomiksiin immoo maal irratti hojjeta? Helps to solve central problem of full employment of resources in the economy. Hojjettoota hunda giddu galeeffatee rakkoo hojjettoota hundaa giddu galeeffatee kan hojjetu helps to solve the central problem of
full employment of resources in the economy. Kun immoo maalidha? Hojjettoota guutummaa guutuutti rakkoo isaanii giddu galeeffatee hojjetaa jechuudha inni kun maali jennee maaliin oomishaa eenyuufin oomishaa akkamittiin oomishaa kan jedhu irratti hojjeta. Inni kun rakkoo implementii bukkee jiru hunduma isaanii solve gochuudhaaf kan hojjetu immoo maakiroo ikoonomikiidha jechuudha. Jahaffaa discuss how equilibrium of a consumer and a producer or an industry is attained. Fakkeenya sila jennee fudhachuu dandeenya. Fakkeenya sila daabboo sila jennee jechuudha. So kudhantu oomishamee garuu shan bichaatu fudhatame miti shan immoo lafatti hafe akka kun hin taaneef akka ikilibramiin gidduu isaaniitti himuuf fakkeenyaaf uummata shantu jira taanaan nama shantu fayyadama taanaan shan bichaa oomishuu qabu jechuudha. Akka kanatti ikilibramii isaanii kan eegu maalidha jechuudha maayikiroo ikoonomik kan jennu jechuudha. Maakiroo ikoonomikii immoo deals with determination of equilibrium income and employment at aggregate level. Sila jennee jechuudha. Maalidha? Amma fakkeenyaaf hojjettoota dhibba tokko jira galii waliigalaa ramadamee fi immoo 10,000 yoo ta'e hunda isaaniif utuu birrii 200 jedhameeti nama 50 bichaa namni 50 lafatti hafaa jechuudha. Akka kun hin taane akka ikilibramii isaa eegamu kan godhu maal jechuudha maakiroo ikoonomiks jennudha jechuudha. So as a whole garaagarummaa isaanii ilaalleerra amma immoo egzaampilii isaanii haa ilaallu. Egzaampilii akka waliigalaatti kan maayikiroo ikoonomikii jalatti ramadamu price of teef kan jennu gatii xaafii akkasumas gatii oreenjii income of abarraash qofaatti ilaalaa. Income of abarraash gaafa jedhu kan nama tokko bicha akkasumas saving of caalaa kan gaafa jedhus kan caalaa qofaa jechuudha. Kun maal jalatti ramadama maayikiroo ikoonomik warreen akkasii individuaalii yookaan paartikulaarii taanaan maal jalatti ramadamu maayikiroo ikoonomik kan jedhamu jalatti ramadamu jechuudha. Maakiroo ikoonomikii jalatti immoo GDP isa sila sanitti jechuudha. Akka waliigalaatti isa unit 4 keessatti ni ilaalla bal'inaanii. Kan biraa general price level in Itoophiyaa bakka wanta generalitii as a whole wanta ta'e aggregatii wanta ta'e immoo maakiroo ikoonomikii jalatti ramadama jechuudha. So jalqaba irratti maal isin jedheen ture wantoota jechoota isin hubachuu qabdan erga viidiyoo kana fixxaniiti ja'an isinitti himee ture isaan ja'a iskii ituu ani dubbisiin dura hundi keessan iyyuu paawus gootanii of madaala. Yoo ibsuu dandeenye ta'e comment section irratti wanta isiniif hin galle commentii irratti nuuf barreessuu dandeessu. Iskii amma irra deebiin isiniif ibsa sheekaa. Ikoonomiksii jechuun damee saayinsii hawaasaa ta'ee wantoota lama walitti fiduudhaaf kan qo'atudha jenneerra. Tokkoffaa dhalli namaa fedhiin dhala namaa daangaa miti isaa fi akkasumas immoo riisoorsiin lafa irratti qabnu iskeersiidha jechuun limitididha. So warreen kana lamaan walitti fiduudhaaf hojjetaa jenni maaltu ikoonomiksii kan jedhu. Inni lammaffaa irratti immoo efficient allocation sira dubbadheera. Efficient allocation gaafa jennu bifa gahaatiin raabsuu allocate jechuun raabsuu bifa gahaatiin raabsuu jenneerra. Inni kan biraan nature of economics laakii uniformitiin qabu jennee akkasumas immoo namoonni bakka lamatti qoodaniitudha kan ilaalani. Tokko akka saayinsiitti kan yaadan jiru tokko immoo akka aartiitti kan yaadan jiru. Saayinsii kan jedhameef maaliif aartii kan jedhameef maaliif kan jennus ilaallee turre. Kan biraa iskeersitii jechuun immoo maal jechuudha isin jedhee wanta limitidii kan ta'e. Amma fakkeenyaaf laandii fa'aa fakkeessee fudhadheera. Peetrooliimii adda addaa fudhachuu dandeenya. Wantoonni dhuman iskeersitii jalatti ramadamu jennee. Inni kan biraa maayikiroo ikoonomikii fi maakiroo ikoonomikii isa jennudha. Maayikiroo ikoonomik gaafa jennu wantoota individuaalii ta'an, paartikulaarii ta'an amma fakkeenyaaf price of teef jenneerra, income of abarraash jenneerra, akkasumas saving of caalaa jennee fakkeenya adda addaa fudhanneerra. Maakiroo ikoonomikii gaafa jennu immoo akka jeneraaliitti wanta ta'e akka ta'e dubbannee turre. Fakkeenyaaf GDP of Itoophiyaa general income of Oromiyaa jechuu dandeenya. Warreen akkasii generaalii wanti ta'e maakiroo jalatti ramadamudha jechuudha. Kana fakkaataa ture galatooma akka sanarraa fayyadamtan abdii guddaa qabu. Kan yaadaniif sababa ni taana. We are called for the success of generation.